bareedduun talaa. Maal? Isme. Maal taate fuulli kee badeera. Kaleessa gaafan si arge fuulli kee kuni buskutii ma fakkaata la. Arrama maal ta'e? Heelaandii machootuun irra jette fakkaatee taa'ee lafa taa'e. Nabitti hawaati. Eegaa kaleessa si arge irra fiin hin bulee damma. Maal laalla ture? Dabarsime. Eessa deemaa harta sitti haasaan jiraamani. Maal godhu yoo nattaa softe naan? Maal si godhan? Maal si godhu? Immoo kan itti naa gootu moo ati nattaa ta'edha kan biraa maal laa godhee siin jedhe. Maal? Haasaan jira. Maal taatesh? Anon beeku wantoota yaadaan jiru. Maal? Maaltu si haarsati? Reefu ijoollee dhaamate maal taarte? Jaalallee koofi obboleettii sana du'an. Maal godhan? Gaafa mana isaa dhaqu warra nama baasa maaliidha maaliidha nama seenaa geessa garuu isheen takka na dhukkuba takka buna si danfisu takka maaliidha ani bakka arriin baase saaban isaan taaru. Kanatu si haarsaare? Maaf ni naaruun. Maaf haarsati ijoollee dhaamate umuriin kee beeku 18 naafu tuun isaa wajjin gargar ba'ee jiraachuu nan danda'a garuu immoo isaa wajjin gargar ba'uu isaa bani barbaanneef hin dhiisa malee garuu maal labeetta engadda birrii kuma tokko na nyaatanii oola. Simbo. Maal nama ta'anii walii galanii dhugee birrii isaanii deebisiif jedhe. Dhugaa. Ammati. Dhugaa dubbatuun isaan jira dhugumadha ammoo. Egaa amma mee calle dhime ammati mee haaloo ba'uu barbaadde. Isaan haaloo ba'uu barbaadde. Haaloo birrii garaa isaanii irra godhe nan guban. Akkasi. Akkasaan. Isaan akkamitti jiraatu? Mana tokko keessa jiraatu moo qofaa jiraatu moo akkami rakkisa? Mana tokko keessa mana guddaa ammasii gadi ka'u keessa jiraatu lama ta'anii. Akkasi. Siyaar baay'ee siyaarsu jechuudha. Armaa boorii. Wayyoo dhiisi waaman jedhee himadhuun hin qabu dhiisi. Egaa akka gootu namoota gaggabaaboo biraa silaas malli hin dhiitu. Maal jettaan beektaa ishee yeroo mucachatti himtu tajaajilee keessatti yeroo himtu jechuudha egaa. Dhiirri abbaan fedhe mana dhufee galaa abbaan seenee ba'uun beekamu waliinsaa har'aa boorii manni keenya manuma dhiiraa ta'e. Mana dhiiraa ta'e beektanii reegaa durbi immoo obboleessis immoo dhiiraan beektu waa'ee durbaa durbi tokko dhiira mana fiddeen naan obboleessa kan naaru beekta itti akkasitti itti himtaa jechuudha abbaan dhufee mana seenee ba'u hin beekamu waliin isaatti itti har'aa borii warra dhiirri gurraachi dhufe boor dhiira diimaa oo dhiirri gabaabaa dhufe dheeraa dhufattee itti himta kan sanaan achoonni binni dheeraa ba'aa jechuudha kattu gaama immoo gara isa dhiiraatti si deebi'a umurii ishee 20 meeqa umurii ishee? Meeqa taate akkuma yaada keetiitti? 21 22 kan taate dhima yaada. 22 taati. Maal ta'e beektaa umurii ishee 27 ta'eera maal ta'eera kun hin heerumtu hiriyoonni ishee warri umurii 16 15 heerumanii dhumanii mucaa godhataniiru. Isheen hin heerumtu jedhee si hamatattee madhattee itti himtaa jechuudha. Kan sanaan alaa moo aarii kee baate? An garama isaanii gubuudha wanta barbaadu. Maa kanarra moo isaan wal lolaniiru? Galatoomnaa jiraatu. Maali? Asirraan deemtu. Maali bilbila kee egaa bilbila kee naa kenni egaa bilbila kee akka itti naalaatti filanna nama kana lafaa ol. Bilbila maali? Bilbila kee rakaa. Na beektaati. Lakkoofsa isaa. Etti na. Gadda si argee rafin bula siin jennese. Maalle gashiree na raftee dhiiste waan lallatan waan lallatu qaba. Naan mana ilaallata qooti bilbila kee naalaatti jaalallee kun haa taate naan na ilaalla. Agadisi jaalli qabsi jechaa nure. Yesuus. Akkamitti deebitee dhufte? Bad waasti mu fedhen deebi'e immoo dhufe. Maal? Salphatteetti maal jirta mandarri hundumtu waa'ee keessa waa'ee boonii waa'ee kee kaasuutti. Maaltu ta'e waa'ee koo maaltu ta'e maal hin godhen? Salphattee. Dhugaatii yoo ta'e san bara barreen gadda akka kadhan maraatutti hin godhin jiru. Ati waan beektu gaa gowwaadha maal danuu si beekaa ta'u gowwaadha garraamiidha gaafati manaa baatu boonii dhiira har'a sadiimaa yoo dhufe boorsa gurraacha dhufe sagabaabaa yoo har'a dhufe isa dheeraa bor dhufa keessummaatti meeqa dhiira mana jechaa maal boordi filannoo nama manni keenya maaliin beekama maali samini maqaa kee badeen jedhe maqaa kee ati kana sobaarta dhiisi kun olola diinaadha olola anaaf ishee hon jiruu koo dhalanii gargar nu baasa fedhanidha malee kun waama yaadamu miti kun sitti maan jiramne naanamantu naan jaalallee kedhamne naanamantu mee dhugaadhaa maq dhugaadhaa wantuun dhugaadhaan sobee beekaa abba booniin dhiira mana kana fiddatteet dhiira guurtee fiddi keessummaan ishee jettu maal dhugaa guurtee fiddeedhaan guurtee dhiisi bakka naagalin haafureefu mana keenya keessatti burcuqqoon hin cabin hin jiru siiniin hin cabin hin jiru amma immoo keessa bayyuu of ilaaleen hunduu keessatti of ilaalannu suni hinkit
Undum sada kame num ina kaun jada keessa be mana babrata keessa ni da kun jada da diran mana keenya keessa gulufa wala kan mulu dan kuda mucaa kana mo wallaan sol qabu wallaan sol sayyuu edo danga ma tu beto sagale chore to imbaratte ati kan anosra da gembe ku sagale kasi gifti lak an kanin jadu me an kanin jadu duguma mana banti kana keessa kan mattaawlaare maali ana sobdun siamane man kana caalme eenyuun amman erga siamane booddee wal daadha qodiisu bikkee mana maxiloof malee isa kanatti aminati amma mucaa kana nan godhaaf garuu wanta kun dhugaadha irra deebiima dhugaadha naan jedhati dhugaadha siin jedhe maali mandarri hundiyyuu guddisa balleessu balleessishee jedhanii haasa'u ani immoo natti dhaga'ama maaliif jaalallee godha an akka baatti akka haadhaatti ta'e mucaa kana guddisee har'a mucaan kun mataarra dhaabattee narratti fincooftee ollaaf mandara maqaa godhofsaarti maqaan keenya keessatti dhaaman mandara kana keessatti ijoollee kabajamoo ilmi bantee akkasitti guddise akkamitti mucaa kana guddisedhani namni raajeffatee fakkeenyummaa gaarii narraa fudhata jennaan isheen kun keessa gaddeebiteetu dhoqqina alaa jalqabdee mucaan kun akka kaarootii gadi guddatti hin jedhe isaanu maal akkas taanaan dhiirumti mandara kanaa mana keenyaan ba'uudhaaf arre mana sooledhan obboloota baay'een qaba kan mana keenya keessa jiraatu guyyaa dhiisat amma namatti hin eegaara achi gahee deebi'ee jenna yookiin isheen mana kanaa ba'a yookiin inni mana kana keessaa ba'a anaaf isheen irraa abbaa manuma kana keessa sagalee nama tokko uu jedhamee dhagaaminaan yookiin anatu yaara yookiin isheeti yaara abbaan tokko du'eerarra galgala dhiisat anumtu deebi'ee nan godhaaf gahee deebi'u dafi qottuti taa'ee manatti na eeggate dhaqee mee waan waamuma muraasadha kan inni naqee deebi'u. Ilma dalaga. Dafi deebi. Daftee deebi ta'a. Nasii godha. Akkami? Nagaadhani? Nagaadha. Si wasti mun dhufe. Wasti mun. Maal godhe? Waan jedhe maqas balleessu. Anaan moo wayyoon dhageenyeeti. Anaan moo maal jedhe? Jaartii waggaa 30 taate. Eenyuraani? Anaan moo? Narraan heerumtuu nan fuudha mana koo dhaaba'uu diddee. Ani mana akkasii ani sadandee mataatti sabaadhee wayyaasaa kunoo miicaaloolee. Ati maa garraamiidha. Ati garraamiidha. Inni garuu garaa keessatti garaa hunda beeka. Obboleessuma kota akkasaan jedhe suma chooftu sanatu. Hunda beeka. Maaloo amma sana dandee jiraadhee naan akkasaan jedhan. Ati dandeesse garuu inni kan inni bahu qabutti ishee maaf hin baatu naan jedhan. Hin baatu mana haftuu taate guyyaa tokko jaalallee qaban jettu. Anumaan dhayi. Subaan waa'ee makoomoo. Maaliif beeka maaliif akkana akka jedhan naa gamnu diga. Nan gubadhee maaliif sayyuu godha kat immoo na aarsa ka waa'ee. Na aarte. Waaqayyo si haabis eenyu dhufee natti maslaati. Natti meeraan. Hundumattuu ni miinaa maleettaan immoo nama biraattaa himaaruun dhage. Kunoo waaqayyo si haabis akka dhatoota. Anaan akkasaan jedhanii silaati. Kuna maal saariifaa hunduma beeka. Hunda beekala akkasii haasa'an mandara keessa haftuu taate bakka narraa hirmuu diddee manaa bahuu diddee maaliif godhanii. Ani sadandee jiraadhe jireenya koo dhiise barumsa koo dhiise nama kan biraan laaluu wanta kan biraan laaluu dhiise inni akkasaan anaan akkasaan jira. Ati garraamii na ajjeeseera namatti maa ture gaamtee asiin baateetu gaafatteeti boontuu ishee shilloomtu asiin baateetu gaafatteeti baanni yoo namni hangafa godhedhe dubbataa laata hangafa godhedhaa laata maal akkasumatti inni muri dawii wayi guteeraanaan kan inni akkasana jedhu isa qofa seete maata isheen hojjettu hamma akkas ibiddumarraa fute gaafa isheen lafa keessa harka jedha wanta isheen hojjettu himminya cancaraqin jedhu jedhe tokko argite himi harkaan nama nyaachisanan jedha manaan na bukkeetti baguma kan keenya taateeti baguma buleettii koo taate gaafuma fuudhuyyuunaan jedha si fuudhin deemanaan jira keessa bee isa duwwaadha amma waan tokko shakke dhugaasaa soba saalee natti illee qabamiini waa laalu maan dhuguma gaafa qaammeen jaha ta'u qattaati. Maalo nannamo anmo maal gifti kun argitaati maal jechuudha badeetu moo gaafa dubbisu na turgoofti hin jedhani turgoofti an gaafa soofisaa galamatti dhiqatu anaan akkas naannessee waggaa afurraan jedhee laa kun waggaa afur takka dhiqatu isa yume
giiftii ko gaafa ganna gaafa dhufi isa oganaan moonni qatu boonoo lakkaatti bishaan mul'iksate waggaa lamatti akka dhiqataa min amma nan beeka samaali waan beeka ani gaafa dubbisu na turgoofti hoon jedha inni garuu waan biraasa akkasan jedha inni silaatii maqaasi balleessee raasiin asiintu gaafatteeti dumdu ishee ajooftu fasiin jedha nyaanni ishee minyoofne jaartii sana siin jedha maan naajjeesee raaftuu siin jedha deemuu laata dhiiseen deem wayyi mo deemte mo waasti meeraan manni engadda ana kasta aadhennaani jiituu needhe ishee ciinooftuun sun needhe mataa ishee hojjetatteeyyoo dho'aatteeyyoo beektoodheeti narraa laalee deemee hojjechiisaa fedhe deeme ana nakasnaa jedheema ishee ciinoofteedha tuu anumee akkasin jedhamu jedhe namaan akkasin jedhamu akkasillee hin jettuun hin jedhe sirna baree ana nakasnaa jedhe Dikatem betuede, cina katra yaede, maal foroforin shede, maal wanta nede me, sitti me fitu, maal ya, durbu ma ojnase kesade, shen kun shaa joftu ra, jara mana man, jara mama, ila itu mah wanta akkam si atau si jibbe, ada shakken turun, aku beli ko tak, aku bontu tiga puluh juta, dia foto kasih gafan di video nanti, ila ini beka mana sih beka gitu, ila aku la gifti ko, malah dia betaga, an mede. Nama kura mana wei kau jenazah mau kura wei lah, dengan kura wei galani ruansa. Jalan lu pakai. Setiap yang bego Sari she olakinya betul. Wangol betul ni isi malah lala tapi betul. Shes mo, shes. Lah, malan jadi betul ga. Isan kesar, isen kune. Pada garanan gesu nanya. Anam. Jitu anak kasin jatuh ni jadi anu mosorang kone balau. Maal gota akkasirra godha beettoo maal obboleettii godha isheen akkuma obboleettii kootti hin jaalladhaan akkasin jedhe inni bukkeetti hin jedhe ishee miidha akkamti gargar nu baasi meenaa jira keessa bee nama gargar hin baasu jedhe gargar baguma sitti meeyyuudha waan meeqan baasi giiftii ko wanta inni natti gaafa machaa'ee dhugalu ta'uu teessa ta'e mee dhugaan dhugaa dubbatu nedhan immoo akkasiidha laa wanta inni dubbatu otoo sitti meemu hin galagaltaa laata yaaddee malee wanta inni jedhu natti bimmoo natti miidha galagaluma koo wayyaa natti isin duuta namni si kaasus hin jiru isa tin duuta mucichi ta'u nama seeteet kan animmoo likkisatti moo itti maal gargar baana maal animmoo garaa kutadhe nan nabe garaa kutadhe nan durbi garaa kutadhe nan bakka maal kana dhufa dhiyaan garaa kutadhe nan bakka dhufi jechuun garaa kutachuusa kas chaaw mee dandeema maa eessanitti dhuma salaanta kottu gifti kollakki lakki nan dhufaare dhuma salaanta maal iyyoo nama annoo gubeera maalumma dhufamu lakkoo dhufeeyyu nufti Garbaati bakki naati isa kaagifti. Maal eessa gadi beesin fuudhu maaloo maal inni baajaa jirti. Adda kee kanaan jechuudha iddoo lama si kaasa. Anadha jaartii. Har'a na dhaggeeffadhu har'a anaasa'u har'a. Afaan kee maal asirra? Wanti mana kana nuti laata kan beeku qofa adda baasnaar. Eenyu hangafa akka ta'e eenyu dhiira mana kanatti akka ta'e adda baasu qofa dhageen kee. Angafummaan kee maal godha kan si baatee taa'u anadha. Angafummaa kee fardhuti mataan galagadi. Anadha jaartii. Ana si angafeen jaartii jedhamee qoya. Sanuu dhiira mana kana keessa gulufaa ooloo jinnaa gulufaa ooltii mana kana maali manni bantii oo kabajamaan jiru. Maal gochaa akkati gaafa mana kana keessaa bahu. Gaafa gadi liqimsituu akkasitti fakkaanne isheen waan dandeessu akkasidha nyaata ishee akkas. Mee qaba fakkii waan nyaata keetti fudhadhu sakkii mana kana maal fakkaatti kun isheen dhiirri mana kana keessa dhufee gulufaa ooloo inni. Maal achollatti dubbachaa jirtan. Angafa kan ta'e waggaa sadii waggaa afur akkasii angafummaa kee fudhadhuti mataan galagalisi jedhee. Ana naaf kasi guddisa giifti. Kan daafaris kan jiraatu nana. Baatee harka godhatan baatu ta'e mati giifti. Gaamoo akka kanatti balaqamaa argatu. Ani haa keessatti fakkaadde inni. Dhiira warra mana kana keessa hojii loltutti fakkaadde man. Dhiira akka isaanii miti man. Beekta waa'ee koo eenyummaa koo beekta. Eenyummaa kee beeka machuudha. Waa'ee kee beeka sirriitti eeyyeenu. Kottu baadala. Jala deemee caamaa. Isa caamaa lolitti. Deem gadi baas. Deem baas. Kan caamaan agas keessa loltu caamaan aganaa keessa kee yoo jedhan. Isa kana dhiisu waa isa kana. Garuu ati tokko warra mana kana dhufaa oolanii sanaa arraan baastu taanaan akka wayyaa koo gadi baasaa jireenya kee mana kana keessaa gadi baasaa. Ati namatti gaafa sana dubbadhu kana caaluu akkatti dubbatu barbaadaan jiran. Amma tokko lamaan natti tapha natti himtu. Maal akkasitti hoo barbaadu? Eenyu mana kana keessa dhufee gangalachaa oolu. Inni takka bulaallee keenya cabsu inni takka siini keenya cabsu. Sigashaa moo keessaa qabda moo? Sigashaa mana abbaa kooti mana haadha kooti. Farda maal dhiira inni dhufaa ture dhiira miti farda malee gaangee harreedha kan dhufaa. Hin gulufoo mana keessa dhufee gulufoo. tasgabbeessite ani muna boqodheesho uffee ani mooy boqodhee la haaloo koo si baadheera haaloo maali eessariin dareetu jiru kun miti jabaadha gifti qopheessoo jiru dandeessa gootati hojjechi si dabalata kai jima saisin qabaa afachuu kan afachuu sunan kaaru deeggarsa namaan barbaachisu naanii kana maal dhareen itti akkas godhattu galisi jechaan jira ni yaadachiisiisayyuu amma maddakin iddoo lamatti sii baasala
Kaiga. Ammasuma wajjin mana kanatti ol galaan. Maallu isaa maa? Garuu Ol naaf galchee shira wayii jira. Shira wayii jira. Etteeri. Harka namni wayii harka keessaa qaba waan kana keessaa. Simatu maxata. Dhugaa. Shira jirus dhugaa. Beedhiisi wanta kana garuu itti qorachuu si wayyaatti. Si dabalan.